miidhagaan qabu. Inti mucaan kun hojjetaan bulle hangatii ishee kaffaluuf nagadaan bulle nama dhugaa bulee nama sirbaa bulee nama ejjaa bulee fi gatiin akkatti kaffalamaa. Inti badee obboleessa akkanaa jiran jedhu. Inti akkamitti kana gochuuf danda'e? Nama akkamitti garraamee akkamitti bulu? Ani kana amanuu hin danda'u. Yaa Rabbi, obboleessa akkana argatanii yoo dura dhibee dhaqee si kaffalameera hin jedhuun na amantee si kaffalameera gatiin mana siree gatiin dhugaatii gatiin nyaataa safuudha manuma amantee odoon si kaffalameera jedheen maal dura dhibee amantee manu baatte kaffalameeraaf. Yaa Rabbi, maal obboleessi garraameen kun obboleessa akkana utuu qabaatanii. Inti akka nama hojjechaa buleetitti gatii ishee kaffaluufi namanni immoo garuu safuu ajaa'iba kan akkanaa kunis maal dura dhibeen. Kottu herreega kee mee herreega kee gatii herreega keetiin atti meenan deema. Jireenyuma biyya lafaa ta'e. Yommuu kana keessa baa yommuu nama ta'e yommuu nama ta'ana. Herreega narra jiru walumaa qabatte natti meegisee tokko. Gatiin herreega keetii si kaffalameera waan ta'eef bilisaan baatee bahuu hin dandeessa. Kan si qabu tokko iyyuu hin jiru. Maal jechuudha? Aara bannaati ishee natti qoosini natti miti nan deema. Mana hidhaa keessatti na tortorsuuf immoo si. Maal jechuudha si kaffalameera jechuun eenyutu naa kaffale? Aaraan obboleessuma tokko asiin qabu. Firas obboleessas asiin qabu ani biyyaaf keessummaadha. Si kaffalameera. Mee xiqqoo deemiti deebii koota akkuma koo deerta ta'e sirra haa galu. Deemitoo deebii koottu. Mana hidhaa keessatti na tortorsuu fi booda na iyyanee qabsiisanii. Si kaffalameera. Gatii kan hundayyuu na kaffala. Kan mana siree, kan dhugaatii, kan nyaataa. Isa kan hunda eenyutu walitti qabee naa kaffaluu danda'a. Ani fira tokko asiin qabu obboleessa maaliin asii qabu obboleessa itti sanuu. Jechuudha. Diinijina. Machooftee moo maraattu itti fakkaatee ani maraanne hojii guddi. Si kaffalameera. Kottu ani amma taphaan dhiisitee ani daa'ima miti yoo tapha qofa baatte deemi taphadhu. Herreega sirra jiru qarshii 120. Herreega kana hunda maalan fayyadame? Abbaan koo badee deemi kottus deemi kottu. Herreega kana hunda ani maalan kaffalame? Eesseen fuudhee baasaa? Gatii kana hunda eesseen fuudhee baasa? Dhuguma naa kaffalame laata? Isa kan hunda eenyuun naa kaffala? Eenyuun na beeka naa kaffala gatii kana hunda? Ani kana amanee fudhachuu hin danda'u. Eenyutu naa kaffaluu danda'a? Maantu na dhibee herreega sii kaffalameera jettee ani sila gatii kana hunda danda'ee ofirraa baasuu hin danda'u inni isaa kaffalameera jedhanii waan narratti yaadde. Sii kaffalameera eenyutu immoo naa kaffale qaba? Inti naa kaffalameera naa kaffalame. Meeshaa jedhaan an deeme ganaa. Tolee kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniif nagaaniif araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Egaa akkuma bifa diraamaatiin ergaa koo dabarsuu yaaletti jechuudha. Kaleessaa otoo biyya lafaa keessa jirru gatiin kisii kaffalameera. Qooda kee Kiristoosiif du'eera. Gatiin sirra hin jiru. Gooftaa kanatti amanii gaafa nuun jedhanii itti qoofnaa dhugaa nutti fakkaatu dhugaadhas jennee hin amannu turre. Garuu gooftaan nu gargaaree dhugaa kana amannee fudhachuu waan dandeenyeef nuti kan ayyaanoomneedha. Galanni ulfinni waaqayyo keenyaaf haa ta'u.
Egaa obboloota koo sagalee waaqayyoo akkuma Isaayyaas boqonnaa 53 irratti dubbatu inni qooda keenya nuuf hin dhibbate, inni qooda keenya nuuf hin garafame, nu akka nagaatti jiraannuuf inni qooda keenya hin addabame, madaa'uu isaatiin immoo nuti hin fayyine. Kanaaf obboloonni keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keessaniitti godhatanii hin fudhanne gatiin keessa isinii kaffalameera. Gatiin namni gatii cubbuu isaa ofirraa baasuudhaaf jechuudha soomuu danda'a, sagaduu danda'a, hiyyeessa gargaaruu danda'a, waan baay'ee gochuu barbaada. Karaa mataa isaatiin idaa isarra jiru, gatii cubbuu isarra jiru yakkaa godhe sana waaqayyo wajjiniin araaramuudhaaf yookaan immoo fuula waaqayyooti nama muudaa hin qabne ta'ee argamuudhaaf, nama balleessaa hin qabne ta'ee argamuudhaaf isa kana gochuu danda'a. Garuu kan isin dhibu hojii ergamoota keessatti akkuma dubbatu namicha Qarneeliyoos jedhamu tokkotu jira. Namni Qarneeliyoos, namichi Qarneeliyoos kun hangafa loltoota ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni kun akka itti fuula waaqayyoo deddeebi'aa ture soomaa, sagadaa, akkasuma hiyyeessota irreen gargaaratu fuula waaqayyoo deddeebi'aa ture. Nama kanaaf hojii gaariin inni itti irrate tokko hin jiru. In sooma, in sagada, hiyyeessota hin gargaara. Waaqayyoonis nama sodaatu. Namni waaqayyoon sodaatu immoo ogeessadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Garuu haa ta'uyyuu malee waaqayyo gooftaan keenya guyyaa tokko akkasittiin jedhee ergamaa isaa ergee yaa Qarneeliyoos kadhanni keessi dhagaameera, hiyyeessota gargaaruu keessa ani argeera ittiin jedhe. Kanaaf maal gochuu qabda ittiin jedhe nama ergisiisite. Beexiroos isa Simiyoon nama jedhamu, nama gogaa dhugu, nama galaana manni isaa galaana bukkee bira buufateeraati. Isa waamsisi, nama itti ergiti, waan inni sitti hundumaa dhagaye ittiin jedhe jechuudha. Kanaaf Qarneeliyoos nama ergisiisetu Beexiroos ni waamsise. Beexiroos yommuu dhufutti waan waa'ee Kiristoos Yesuus dhugaatti ba'e malee waan inni godheef tokko hin jiru jechuudha. Gaafa waa'ee Kiristoos Yesuus dhugaatti ba'u warri mana sana keessa jiru ina manan. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama kanaaf maaltu barbaachisa? Hojii gaarii gochuun isaa, soomuun isaa, sagadamuun isaa, hiyyeessota gargaaruun isaa, waaqayyoon sodaachuun isaa, waaqayyo argee hojiin isaa inni gaariin kun akka lafatti jalaan bannee fi akka inni gooftaa Yesuusiin amanee akka inni fudhatu Beexiroosiin akka dhugaa kana dhufee itti ba'u kan godhe jechuudha. Obboloota kun dhugaa kan nu ba'u ergamoota miti. Dhugaa ba'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaadha jennee lallabuun ergamoota otoo hin taane anaaf isiniif kennameera. Warri maqaa isaatti amane, warri garaa isaatti amane, afaan isaatiin dhugaa ba'ee hin fayya. Warri fayya immoo Kiristoos Yesuus dhugaa ta'uusaa hin lallaba jechuudha. Kanaafiyyuu hojii gaarii qofti soomuun, sagaduun, hiyyeessota gargaaruun, wanta gaggaarii hojjechuun qofti mootummaa waaqayyootti galuudhaaf otoo gahaadha ta'eeraa ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin duutu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf hin dhufu, fannifamu, hin garafamu, hin reebamu, gatii kana hundumaa nuuf hin kaffalu ture. Otoo hojii gaariidhaan mootummaa waaqayyoo galuun hin danda'ama ta'e. Kanaaf hojii gaarii akkuma ta'etti otoo jiru hojii gaarii keenya irratti Kiristoos yoo hin dabalatin hojiin keenya sun gaarii zeeroodhaan baay'ate jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa biliyoona iyyuu haa ta'u lakkoofsa guddaa tokkotu zeeroodhaan baay'ifne gatiin isaa maaluma ta'a? Zeeruma ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin wanti nuti goonu, hojiin gaarii nuti goonu, fedhiin nuti jaalalli nuti waaqayyoof qabnu, fedhii waaqayyoon barbaaddachuu qabnu, waan gaarii goonee waaqayyoon arguu kan barbaannu, inni kun hinaaffaan kun akka gatii nu jalaa hin dhabne, wanti godhaa jiru kun akka gatii nu jalaa hin dhabne yoo barbaanne maal gochuu qabna? Kiristoos Yesuusiin jireenya keenyatti dabaluu qabna jechuudha. Akkasuma dadhabbii keessa kan jirtan, cubbuu keessa kan jirtan, asii eenyutu na fura, eenyutu na baasa kan jettan obboloota koo Kiristoos namoota hundumaaf dhufeera. Hiyyeessa, sooressa, cubbamaa, qajeeladha otoo hin taane nama kan ta'e hundinuu hamaas kan hojjetu, gaariis kan hojjetu Yesuusin amma hin argatinitti fayyuu hin danda'u. Namni hojii gaariidhaan fayya otoo hin taane amanuudhaan fayya jechuudha. Amanuun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti. Kanaaf obboloota koo gatiin keessan isinii kaffalameera. Hojii karaa mataa keessanii, yaada mataa keessanii, fedha mataa keessanii, daandii mataa keessaniitiin qajeelummaa hin arganna. Waaqayyo hojii walitti hin araaramna. Mootummaa waaqayyoon arganna kan jettan hin goyoomina. Karaan dhugaan jireenyi Kiristoos qofadha waan ta'eef namni fayyuu kan danda'u gaafa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu isaa godhatee ofii isaatti jireenya isaatti firoomfatu isa inni hojjete san dhiiguu isaa, garafamuu isaa, reebamuu isaa, caccabsamuu isaa san duusaa sun anaaf jedhee gaafa firoomfatee ofitti fudhatu maal godha? Namni sun hin fayya jechuudha. Bilisa baabirummaa duubaa jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf hunduma keessaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa al tokko dhangalaasuudhaan
sababbii yakkaa keenya sababbii cubbuu keenya aarsaa cubbuu godhe ofiisaa nuuf dhiyeesseera. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf warri Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii fudhatanii fudhanne Yesuusin isin jaallata arrayyuu isin waama akka namaa miti jechuudha. Gatiin inni isin irratti hambise tokko iyyuu hin jiru. Isa kana hin danda'u. Isa kana ofii keetti kaffaladhu. Ani immoo amma kana siifaan kaffala hin jenne hunduma isaa duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo dhabamsiiseera. Kanaaf aniif isin kanatti amannee yoo fudhanne nuti birmaduudha jechuudha. Idaan nurra hin jiru jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nuuf kaffalameera, siif kaffalameera.